dur waltajjii irratti kan si beennu gitaara taphachuudhaan kan uummatatti gadi baate. Gitaara sana akkamitti barte? Baandii kan adda bilisummaa Oromoo keessa ture. Yeroo sana isaanii hunduma isaanii taphachaa ture. Maskootiin gidduun sun hin badamtiin nuti dudduuba teenya. Namumti afaan Oromoo haadha gabaabannaa walitti iyyaa deema. Akkaataa namni wal adda ba'u hin beeku. Malee tokkoffaan waa'ee gandaa kan jedhamu jiru. Oromoon Oromoo. Mee sirboota keessan bara sana baay'een isaan du'u. Ammoo naan dhaggeeffatama. Hiccitiin isaa maali? Waan ani hin godhin jiru lafa naqee mana kan lufaa dhaqaa turre waa'ee magaa Oromoo jiru qabsineeti waan isaan beennu. Fuma keetu yal tokko tokko iyyuu waa himuutti yookaan. Akkamittiin sirbarraa fagaattee gara faarfannaatti dhufte? Kan sirbu hangabbinaan ta'a. Yeroo kun reediyoo sagalee afaan Oromooti yeroo dhuuncumu isaan. Magaalaan kun beekamaadha. Maaliif cufta akkafatti jedhan lamatti gaza gaalla akkafatti jedhan. Namooti yeroo baay'ee gaafa amantaa geeddaratanii yookaas bakka jirurraa bakka biraatti geeddaratanii ari'atamee adda addaan jiraata. Hiriyaan si ganuu, maatiin sirraa fagaachuu, waan kaleessa barte girri sana keessaa qofaatti galuun sun wanti si mudate jira waa'ee. Nama carraa du'aaf tarkaanfiin tokko yeroo naaf waaqayyoon argate. Yeroo baay'ee namoonni sirboota kee riimiksii godhanii kilippiitti hojjechaa jiru. Akkasumas isteejii adda addaa irraan sirbu. Sitti dhagaame beekaa. Amma isa durii gaafa afaan Oromoo haasoftu galgalanii si ilaalan bara keenya. Amma hin jiru. Achuma jirtan dullumtu maali? Abbabaan lammaffaan dhaladhe. Umriin immoo meeqa ta'eera? Maas dhiibaniitu eegi boolla buutee booda riipheen deebi'u malee waan si godhanii. Riipheen. Amma immoo faarfannaa tokko akka cuuqqoo cafannee afaan isin kaa'uuf deemna. Faarfannaa mintaltaallee bishaana. Show.